السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتك يا قالي turtii yeroo dheeraa booda ar'antana dhufeetiin jira. jechoota yoo kalaamu suuq Dubai yoo Emirate Arab qabadhee isinii dhufeetiin jira kan waa'ee yoo ajaja yoo dalagaa dubartootatii wal qabatu jechuudha mana keessatti. Ta'aali jechuun kootu jechuudha. Lii jedhee yaan xumura irratti argamu kun kan dhalaa irratti qajeelchudha jechuudha. Uqcudii jedha. Uqcudii jechuun taa'i jechuudha. Taa'ii jechuudha. Iqcudii jetti fakkeenyaaf dhalaan takka yoo dubartiin arabaa takka nama afaan kana hin beeknin iqcudii jechuun taa'i jechuudha. Taa'i afaan lachiinuu no barreeffamni afaan arabaa bakka bu'ullee afaan oromootiin barraa'ee jira jechuudha. Quumii jechuun ka'i yoo dhaabbadhu ol ka'i jechuudha. Quumii ka'i yoo ol ka'i dhaabbadhu jechuudha. Iftaxii albaaba. maxxantuun xumura irratti jiru dubara irratti qajeelcha jennee jirra. Iftaxii albaaba jechuun hulaa bani yoo balbala bani. Iftaxii albaaba hulaa bani yoo balbala banii jenna jechuudha. Sakkirii albaaba hulaa cufi. Osoo dhiira ta'e sakkir jennaan jechuudha. Garuu dubartii waan ta'eef sakkirii jenna jechuudha. Hulaa cufi jenneeti dubartii takka ajanyaa jechuudha. Nadhifii al-ghurfa jetti jechuudha. Dhalaan takka yoo dhiirallee ta'e abbaan fedhe yoo si ajaje yaa fayyadamaa jechuu xumura irratti. Nadhifii al-ghurfa jechuun kutaa tolchi. Kutaa jechuun kutaa manaa yoo ghurfaa kan jennuun kana jechuudha. Kutaa manaa jechuudha. Nadhifii al-ghurfa kutaa tolchi. Bareechi yoo qulqulleessi. Nadhimii as-sariira siree sirreessi. Sirreessuu jechuun siree akkam godhuu jechuudha. Afuu wantoota hin barbaachine bakka sanii oofuu jechuudha. Nadhifi as-sariira. Nadhimii as-sariira tartiibessi jechuudha. Akkam jechuu afi jechuudha ka'a. Inni itti aanu immoo kutaa mana keessa wantoota jiru dubbannaa jechuudha. Waa'een kutaa manaa jechuudha. Haadhihi ghurfatuki kuni ghurfaa keeti. Haadhi ghurfatuki ki jenna jechuudha. Kuni kutaa keeti. Kutaa jechuun kutaa manaa jennee jirra. Haadha sariiruki kuni siree keeti. Haadha jenne ka oliitiin haazii jenne. Haazii jechuun dhala irratti qajeelchuudha. Haazaa jechuun siree irratti qajeelchuudha. Siree jechuun saala dhiiratii yaamama waan ta'eef jechuudha. Huxxii al-mikadda huna. Mikaddaa jechuun boraatii yoo tiraasii kan jennuun kana jechuudha. Huxxii jechuun kaahi jechuudha. Makaddaa as kaahi. Huxxii al-mikadda huna. Makaddaa yoo boraatii as kaahi jechuudha. Khallii al-ghurfa nadhiifa jechuun maal jechuudha? Kutaa qulqulluu godhi yoo qulqulleessi jechuudha. Kutaa qulqulluu godhi jechuun kutaan akka qulqullaa'u taasisii jechuudha. Akkasi. Kanaafuu kan itti aanu maal inni? Ta'aalii al-maxbax. Arabni ammaa kun hedduu wal qabsiiftuun fayyadamu. Silaa ta'aalii ila al-maxbax jechuudha. Karaa mana kushiinaa koottu. Ta'aalii al-maxbax jechuun kushiinaa koottu yoo kushiinaa dhaqi jettaa jechuudha. Haatii as-sahan
sahan jechuun saanii kama jennuun kana jechuudha. Haatii jechuun kenni, saanii as kenni yoo jettu haatii as-sahan. Haatii jechuun kenni jechuudha. Sahanii jechuun saanii jechuu afaanuma keessaniin tokkomaa jechuudha. Khudhii al-kuub. Kuuba jechuun kubbaayyaa jechuudha. Khudhii jechuun fuudhi. Maal kubbaayyaa fuudhi yoo waa'u kubbaayyaa hodhu jechuu dandeessa jechuudha. Khudhii al-kuub kubbaayyaa hodhu narraa fuudhi yoo waa'u narraa qabi jetta jechuudha. Huxxii al-akla huna. Akli jechuun nyaata jechuudha. Huxxii jechuun kaayi jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Huxxii al-akla huna. Nyaata as kaayi. Nyaata as kaayii jettaa jechuudha. Ighsilii yadayki. Harka kee lamaan dhiqadhu. Ighsilii yadayki. Harka kee lamaan dhiqadhu.